kun yeroo lafa bishaanii bishaan qotannee bishaan dhuguudhaaf bishaan baasaa jirru. Biyya kana keessa laga Hashawaa jala bishaantu jira. Jaalraajiin gaazexeessaa qofaa miti bishaan baasus ni beeka. Kanaaf bishaan kun daqiiqaa 20-30 booda boolla kana ni guutaa jechuudha. Yeroo san dhuguudhaaf waan ga'u bishaan qabbanaa qulqulluu kan filtar ta'e Hashawaadha jechuudha. Keemikaala masochii bishaan isa orgaanikiidha. Daqiiqaa xiqqaa booda hin guutaa bifa kanaan bishaan baafatee dhugaa jira jechuudha. Haala kana fakkaata. Bishaan barahaa keessa waan hin jirreef akkasitti joornaalistiin ONN bishaan lafa keessaa baasuu jira jechuudha. La bella le namaa zo جهل بالله تبون قطو أنا أقول لك أنا